Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadiirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya arra videoon ka guyyaa jummaati oolmaa guyyaa jummaati jechuudha daawwattoota keenya ani garuu amma sagalee jalatti jira isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina daawwattoota keenya akkuma argitan kana fooziyalleen asjirti marfeen afidde jechuudha akka shaarbii qabsiifadhuuf viidiyoo seenuu jennaan kana fakkaata daawwattoota keenya fooziyaan salaam isiniin jettee turte sagalee yeroo san jiru silkii dhageeffataa jirra waan ta'eef yuutuubiin eeyyamu kanaaf sagalee yeroo san irraa balleessine malee fooziyaan salaam isiniin jettee turte jechuudha daawwattoota keenya video keenya guyyaa jummaa maal akka hojjenne isin agarsiisa hagadhuma video keenya wajjin tura akkuma argitan kana asitti kaarootii kattafaa jira jechuudha daawwattoota keenya hallichaa hojjechuudhaaf manzuma dhageeffataa jira waan ta'eef akkana jedhaa jira maal taate akkas jejjettiin jedhina jechuudha daawwattoota keenya viidiyoo yeroo ammaa kana baay'ee iyyitaan qabu laallamuu dhiiseera jechuudha viidiyoo meeshaa keessattuu laaltanii please nu jajjabeessaa share like godha viidiyoo ustaaza maammee fa'aa nuti chaanaalii bannee fi jennellee subscribe godhuu diddaniirtanii seenatii subscribe godha isiniin jedha daawwattoota keenya asitti immoo buna dhugaara jechuudha daawwattoota keenya seenatii subscribe godhaa fi share like godhaa fi ifaa boruu jedha maqaan chaanalichaa ifaa boruu jedha seenatii linkii komentii tokko farajinii kaayaa subscribe godhaa fi jajjabeessaa please namni chaanalii yeroo jalqabaa banu jechuudha keessattuu Itoophiyaa keessaanii gisee banan baay'ee ulfaataadha sababni isaallee namni waanuma guyyaa tokko subscribe namaa guddatu bana gaafa banee namni subscribe hin goone immoo baay'ee ulfaata keessattuu nuti share godhuufin akka dafee laallamuun huyyuu akkasitti yaadne jechuudha daawwattoota keenya garuu immoo namummaan dhibba takkallee subscribe hin goone bataam waan namatti ulfaatudha daawwattoota keenya namni ulaaltan biyaansi nama viidiyoo tokkocha namni guyyaa tokkotti kumni sadii kalaalu jira kuma sadii keessa namni 500 illee dhaqee subscribe hin goone kun tokkollee haa ta'u kanaaf jecha isin komadhee jiran isiniin jedha daawwattoota keenya hundumaaf huyyuu mee komii kiyya kanaaf deebisaa isiniin jedha jummaa isin akkamitti dabarsaa jirtan haala kanaan jummaa foozii wajjin nyaata hojjetaa jira kun jummaa dursa jechuudha daawwattoota keenya jummaa boodarrammaa gadi isiniif dhiisee jira guyyama jummaa kun immoo tuyyuu guyyaa san viidiyoo tokko lama ol bira gadhiisuun baay'ee ulfaataadha sababni isaallee shabakaan mushkila kabiira kanaaf isin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti immoo tuyyuu manda'e kasala irratti waan hojjetaa jira kasala irratti waxii diimaa hojjetaa jira daawwattoota keenya mee qaqqabeessin agarsiisa kun akkuma argitan kana kasala irratti haala kanaan xumuruu ka'ee jira jechuudha maashaallah ganamaan jammarii guyyaa jummaa hojii maaliif kasala irratti hojjetame waxiin hedduu mi'aaya mabiraatii caalaa jechuudha daawwattoota keenya haala kanaanin dhiifama sagaleen biraas jira jechuudha daawwattoota keenya hundaahuyyuu kana fakkaata share like subscribe gochuudhaan haga dhumaan hojii tura maal akka ta'e waa hundaayyuu takka takkaan isin agarsiisa jechuudha daawwattoota keenya hayyee daawwattoota keenya kanatti aansee immoo wanti isiniin jechuu jedhu amma jiin ramadaanaa kalaa'ee jira jechuudha daawwattoota keenya nama asiin dura walta qayyamsiifta yoo jiraattan oofii goosuu deebii immoo haadha abbaa keessan bilbiltanii dubbisuu waan isaan rakkatan gaafachuu gargaaruu isin jedhu daawwattoota keenya waan qabdan muluu namaa kennitanii waan qabdan muluu warra keessanii kennitanii achi duuba isin argi keessan qullatti isin hafuu osoo hin taane hin jiraa miiree nama gargaaruu isin amma gisee biyyaa rabaartan jechuudha daawwattoota keenya birrii haga feetan soo namaaf haa gootanii waan dhumtu isin fakkaatu garuu dubbiin akkasii miti Itoophiyaa keessa yaani shuwayya nafsa fitir nama jaalatu jira waa xiqqoo waan as beezaa waan mana keessa waa xiqqoo nama gargaaru waanuma jiru garuu immoo waan qabdan hunda namaaf ergitanii waan qabdan hunda of harkaa fixanii kan isin galtan wallaahi mushkilaadha rakkoo cimaadha uummata akka namni waa isinii godhu tokko hin jiru waan ta'eef kana beeytanii dursa qidmaa ofii kennitanii eega ofii taatanii ofii gadi dhaabattan luka lamaan gad dhaabattan booda fakkeenyaaf akka warra mana kaleessa ijaarratee sanitti jechuudha eega ofii keessanii bakka itti qubattan argattan eega ofii keessanii jireenya keessan haala keessan mijeessitaniin booda nama rakkatellee gargaaru waanuma bareedaadha garuu osoo ofii keessaniifuu waa takka hin qabne osoo akkuma tasaa arabaa wal loltanii galtanii osoo bakka itti galtanuu hin qabne nama jireenya namaa babbareechuun keessan takka faayidaa isinii hin qabu isiniin jedha kana hubattanii mana kaleessan irraa garuu waa hubattan jedhee yaada nama hedduutu jira abbaa manaatiif haadha manaa ta'anii namoonni biyya arabaa dalagan fakkeenyaaf ana irraa namni meeshaa bitatee hin jira haadha manaatiif abbaa manaa ta'anii galanii jechuudha mana kiraa naa barbaade namni jiran jira jechuudha amata dheeraa biyya arabaatti fixanii galanii ganaa mana kiraa isaan barbaachisa maal hojjetaa turan maaliin godhaa turan birriisan homata akka harkarraan qaban gaafa galan immoo tuyyuu birrii xiqqoo harkarra qabatanii birrii guddaa itti fakkaatee fakkeenya yeroo ammaa kana miliyoona takkaa yoo harkarraa qabaatee namni galee dalagaa jabduu takka uumuu hin danda'u maaliif
dalagaa takka yoo bante birreetti ittiin bante san osoo hin taane dandeettii ati hojii sana fuulduratti oofuu qabaattu murteessaadha. Biyya kana keessatti gabayaa argachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Haga gabayaa wal bartu haga biyyaa wal bartu dubbiin ulfaattu. Tanaa jecha maal godhuu qabda? Fakkeenya biyaansi mana jireenyaa qabaatte mana san keessaa meeshaa gaarii tokko yoo qabaatte homa dalaydee inuma jiraatta haga barattuufu. Yoo manni kiraa ta'e yoo mootu jireenyi mana keessaa baay'ee ulfaataa ta'e mana kiraa kafaluu fi deebiteetiin mootu dalaydee jireenya kee fooyyessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf jecha warri dalaydanii mana qabdanillee mana san qabaadheen sun bichaan faayidaa waan hin qabneef harkarratti waa qabatanii galuu qabdanii isiniin jedha. Dhaamsi kiyya guyyaa Jummaatiin kana fakkaata. Harkaan garuu akka isin argitan kana qophii Jummaatiif nyaata hojjetaa jira jechuudha. Otta kennaa share like subscribe gochuudhaan nullee nu jajjabeessa. Isinillee ofii keessanillee immoo ofiin dagatinaa isin jechuu barbaada. Warri mootu meeshaa bitattan jechuudha. Nurraa meeshaa bitattan keessatti ji'oota itti bitattan murteessitanii dhufuu qabdan. Ji'a haganaatti naa bayaa gaafa jettan gaafa jiin sun dhumate nullee guyyaa qaxaroo kennaa kabajnee yoo rakkoon tokko uumamin jechuudha. Isiniif tarakkamna. Isinillee immoo guyyaa itti waliin beellamne sanitti nurraa fudhachuudhaaf qophii ta'uu qabdan. Fakkeenya namni tokko guyyaa beellame san yoo ga'u achiin badu jira. Maaliif meeshaan isaa waan ta'uu ni beeka waan ta'eef dhibba garuu immoo namaafillee yaaduun namni bira hin jirre jira. Wanta akka isinirraa of eegaa isin hin jedha daawwatta kennaa. Kanaa jecha mootiyyuu nullee meeshaan farnicharii keessattuu meeshaan akka majliisaa farnicharii hojjetamee xumurame taanaan gara manaa yoo deeme baay'ee bareeda isin hin jedha daawwatta kennaa. Hojjetamee qalamii dibamee asuma iddoo hojii kana yoo ture wanni ta'uu danda'a. Qalamiin isaa sun tabalaashuu danda'a jechuudha. Daawwatta kennaa kana beektanii warri meeshaan keessan qophaa'ee fakkeenya warri wasaappiin jalaa gubateettanii akkuma turtanii wasaap biraatiin deebitan wasaappiin isin jalaa gubate taanaan wasaappii biraa gadi buustanii nu dubbisuu qabdan isin jedha. Dhaamsi kiyya karraa kana fakkaata daawwatta kennaa. Viidiyoon kiyya akkuma itti fufetti jira. Share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessu hin irraanfatinaan dhaamsa kiyya chaanaala ifaa boruu isa jedhullee daawwatta kennaa. Waa hedduu qophiin inni qabu jechuudha. Achirratti waa hedduu dhaamsa hedduutu dabarsa jechuudha daawwatta kennaa. Kana jecha chaanaalii faayidaa irraa argattan jennee yaadnuudhaan nuti chaanaaluma ta'eef akkanumaan share godhaa isiniin hin jennu. Chaanaala faayidaa isiniif qabudha jechuudha. Kan share godhaa isiniin jennu. Kana jecha seentanii subscribe gochuudhaan share like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Itti aanu mootiyyuu viidiyoo biraatti naga isinii deebi'uutti nagaa annaa tura isin jedha daawwatta kennaa. Asitti immoo odoo salaataa jiru viidiyoo viidiyoo nu waraabde ispiid godhee itti qaxxalee jechuudha daawwatta kennaa. Salaata akkanatti jarjaraa salaattanii akka hin jenne ispiid godhee jira jechuudha daawwatta kennaa. Hayyee ammaaf xumuree jira waan ta'eef daawwatta kennaa viidiyoo biraatti walitti deemnu nagaa annaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo jennee geessinu kun haala kanaaf hoosiyaa kaameraa fuula dura nu dhaabdee kolfeera jechuudha. Sodaa hin godhin dhiifama isin hin jenne daawwatta kennaa.